Ah, Ayyee qaba. maqaa isinitti himuu dandeessaa please? Maqaa ishee Hmm. barbaachisaadha moo Eh. siqinatti argamti? Eh? Siqinatti argamti hin jedhe. Yaa nama ta'e hin barree garuu na biratti argama. Namni baay'ee si jaalatu wayii jaalala kee ibsuudhaaf na biratti argama. Maqaa ati maqaa nama jaalattu natti himi san booda hin dubbista. Waay. Oi. Nagaamu sagaleen akkam nagaadha? Nagaama akkam jirtan? Jira galata rabbii. Tashoomadha? Tashoo malee. Ani seenan jedhama kanis bilbilaaru sagantaa qormaata jaalalaatirraa nama hedduu si jaalatu wayii sagantaa korratti argama. Gaaffii xiqqoo si gaafadha ayyamamaa yoo taate. Mashimaan ilaalaa. Jaalallee ni qabdaa yookaan haadha manaa? Qabee. Piliis maqaa isinitti himuu dandeessaa dhiifama wajjin. Maqaan kiyyamaa? Jaala maqaa jaalallee keetii. Maaliif na gaafattee kana? Nama hedduu si jaalatu sagantaa kee irratti argama siin jedheen jira. Tariisii ta'uu dandeessu waan ta'eef si dubbisiisuuf himala carra shar. Eenyudha isheen nyaata? Maqaa isheetti. Maqaa jaa keetii natti himneeti. Maqaan kiyya tashoo mala. Noo maqaa keetii miti keemmaa nan beeka maqaa jaalallee keetii. Maqaa jaalalleeti yaa garuu ani hin beeku. Nama jaalattu akkamti maqaa wallaalta obboleessoo? Hayi gaafin keetti sirriin an taane maali inni Ansitti meera an seenan jedhama era sagantaan ani sii bilbilaaru sagantaa qormaata jaalalaatirra. Tamsaasa kallattiin beektu hordofteen beektu tiifii keessatti sagantaa jaalalaa. hordofaa ture garuu Okay, sagantaa akkasiiti. Nama si jaalatu sagantaa kiyya irratti nama si jaalatutu sagantaa kiyya irratti jaalala kee ibsuuf jecha hirmaatee jira. Ati immoo carraa kanatti fayyadamtee maqaa sinatti himtee kaatee ni dubbistaan jechuudha. maqaa ishee kan hin beeku taate bakka waliin kanaan Ha? babarreechaa turre malee maqaa ishee beekee jiru ittiin beeku. Maatte tashooma? Maqaa ishee beeku godhetti yaadu beekta. Maqaa ishiin beeku? Maqaa nama jaalattu akkamitti hin beekne? Moo jaalallee hin qabdu? Qabu bakkee. Hin qabu? Afaan meeqa haasofta? Waan qoosa sitti hin fakkaatiin booda sababa kanaatiin nama walitti buutan an keessaa hin qabu obboleessa. Ani moo? Yaa jaankee amma eenyu akka taate hin beeku dubartiin takkittiin lakkoofsa kee kan naa kennite kan maqaa kennatti himte na biratti argamti. Tarii jaalallee kee keessaa yoo taate booda maaliif maqaa kiyya hin dhoofne shakkii qabdaa mana wanta shakkii keessaa akka ishiin galchine dhumaaf. Okay, sarara ada walte garaan. Sitti meeraa miidiyaa irraan si dawwalu jira siin jedhe sagantaa qormaata jaalalaarraa. Qoyne amma boota du'a wayitan jira zeen baay'isiisan dabalashi. Amma maqaa sinatti himi isaatisti fudhatu obboleessoo rakkina biraa qabaatti irraan kan hafe. Maqaa ishee san hin beekne kan godhetti. Hin beektu taanaan yoo wal loltan ani keessan qabu jechuudha namni na biratti argamu jaalallee keessa ta'ee nama biraas sagalee kee dhaga'aa jirti yoo wal loltan anatti gaafatamummaa akka fudhadhu ani sini galee. Eenyu maqaa ishee warqee. Warqee dhageessirta. Ayyee. Meerii biraatiin dawwala amma. Eenyu tasirra biiftuu. Biiftuu lakkoofsa eenyu bira jira joo? Seenaa biraa qaba. Biiftuma? Yookiin biraanee biiftuu lama isa keessatti. Biiftuu yookaan eenyu? Biraanee. Biraanee. Hello? Oh. Somaasi? Eh. Nagaadha akkam?
Kastawagayyo. Jirtaa? Jira. An seenan jedhama. Seenanaan jedhani kan isii bilbilaa jiru sagantaa qormaata jaalalaatirra. Tole. Nama hedduu si jaalatu sagantaa kiyya irratti qophaa'ee jira. Eesh. Gaaffii xiqqoo si gaafadha Toomaas eeyyamamaadha. Eewwatte? Eeyyamamaadha gaaffii xiqqoo si gaafadha. Hello. Eewwatte boy. Seenan jedhamaani. Seenaa ishee. Sagantaa qormaata jaalalaa irraan si bilbiluu jira gaaffii xiqqoo si gaafadha eeyyamamaadha. Eewwatte naga. Okay, ati nama jaalatu ni qabda jaalallee yookaan fikiranyaa. Anna battee yaada. Maqaa isinitti himuu dandeessaa? Maal fayyada garuu? Ana nan fayyadu nama hedduus jaalatu sagantaa kiyya irratti argama siin jedheen jira. Maqaa isii erga natti himtee kaatee walitti dubbisiisan. Maqaa naangalle garuu gaafii jedhama baay'atiin doofite kan naaree wanti jedhamu. Obboleessa sagantaa jaalalaa tiifiidhaan argiteen beektu? Takka tiifii televizyiinoon qabdani? Okay, ati sagantaa kana erga bilbila bitattee argiteen beektu YouTube irratti? Okay, gaafis gaafadde ani sagantaa qormaata jaalalaati irraan si bilbiluu jira nama hedduu si jaalatu sagantaa kiyya irratti argama. Maqaa nama jaalatu yoo nama jaalattu qabaatte maqaa sinatti himi yoon qabaanne hin qabuudha jechuudha. Okay, maqaa sinatti himi. Eenyu dhamti? Okay, jaalala ishiidhaa qabdu ibsiif carraan si kennaa sumarra. Sabe que se van a ir y van a ir con amigos de esta que está todo. Aye. Yo te digo más que te más redes. Dubbise aye. Eenyu akka ta'e hin beeku shamarree wayina biratti argama arti hedduun jaaladha jecha arti dubbise. Cufaa ta'eera haalaas. Tole galatoom seenu. Leellisaadha. Leellisaa moo leellisaa naan jette bareeddu? Hello. Leellisaadhaan jedhe. Leellisaadha moo'ee Akkamati nagaadha? naguma galata gooftaa Jirtaa? Rabbitti haa tolu. Baga jiraatte ani seenan jedhama kanis bilbilaa jiru sagantaa qormaata jaalalaatirraa. Abeet abeet. Seenan jedhama kanis bilbilaa jiru sagantaa qormaata jaalalaatirraan si bilbiluu jira nama baay'ee si jaalatu wayii sagantaa koo irratti argama. Gaaffii xiqqoo si gaafadha eeyyamamaa yoo taate. Ati gama keetiin nama jaalattu ni qabda jaalallee yookaan fikiranyaa. Ayyee maqaa sinatti himuu dandeessaa leellisaa? Maqaa sinatti himuu dandeessaa? Godoonni booda fi dabalee hojii irra jira ammoo akkamiin godhata? Daqiiquma takka sirraan fudhadhu maquma sinatti himi khalaas. Maayetteek. Maquma sinatti himi sa'aatii sirraan fudhadhu. Maqaa ishee barbaadani? Garuu daagaluu jira. Rakkoon qaban dubartiidha wayin janajjanu maqaa siitiin natti himi. Maqaa siitiin an janajjanu an dubartiidha waan ta'eef waan nama sodaachisu hin qabu natti himin jedhe. Garuu booda dunaa tokko natti tola garuu. Hin dubbista abshir macarrashaa irratti. Hin dubbista namni wayii as jaalatu na biratti argama sin jedheen jira leellisaa sa'aatiin walaan gubini maqaa sinatti himi. Ayyee masarati leellisaa jedhama leellisaa jechuun immoo masarati maqaa ishee. Ayyee. Akkasii. Hagam jaalatta masaratiin leellisaa? Amma nama jedhamee hin oomu nama jedhamee hin waayi. Jaalaluma ishiidha qabdu ibsiif jedhee tanan. Ayyee guyyaa biraa wayyaa kun. Jaalala ishiidhaaf kan uumaaf na hodhu ishiidhaaf itti gargaartu.
Ayyee na biratti argamti ta'a maaltu beeka dubbisiiti. Dubbisi eenyu akka ta'e hin beeku mucayyoo wayii na biratti argamti. Eeshi. Hello. Achira. Oo. Gara. Habu. Jirtai. Naguma kam. Gara tuh. Yani deh bayi sejalan sih. Maal sagaleen kenna gaamake. Anillee baay'ee si jaaladhaan jedhe. Ayyee illee baay'ee si jaaladha. Eenyu akka taate bartee? Maatee. Eenyu akka taate bartee? Sagaleen namoonni sagaleen kun sagalee shi baay'ee si lakkaarraama. Ayyee jaartuma keeti galatamu hundaafu.